Harka fuune dinqisiifattoonni fi jaalattoonni aartii hundi keessan akkam jirtu nagaa jirtu arra oduu gammachiisaa tokko qabannee isiniif dhiyaanne artistiin cimaa fi jaalatamaan sagalee kiiloolee artist Leencoo Guddinaa Iddoonati deemte sittiin tolle laata silaata ka deemte maaliif dedde albama haaraa ajaa'ibaa addaa ta'e baasii miliyoona 7 itti baasuun waa hunda xumuree isin akka eegaa jiru ibsa miidiyaadhaaf kennuun ni yaadatama. Kunoo guyyaa har'aa kana immoo albama haaraa mata dureen isaa Hibboo jedhamu kana keessaa sirba yookaan weelluu tokko isin affeeruuf qophii hunda xumuree jira. Sirbi yookaan qeenxeen isaa kunis sirba yookaan weelluu qofa osoo hin taane kilipii ajaa'ibaa wajjin kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u mata dureen isaa immoo Kaarooyyee jedha. Kaarooyyeen maali? Walumaan kan dhageenyu ta'a. Kaarooyyeen maali? Kaarooyyee akkuma beekamu ka sirba ajaa'ibaa baasuudhaan kan beekamu Leencoo Guddinaa sirbi isaa yeroo hedduu sirba jaalalaatii fi sirba ajaa'ibaa akka ta'e hundi keenya ni beekna. Booneti miti beekta booneti miti an boo'ee tan si dhabee kaamalee boosii jitoo soso. Artistiin kun artistii lafaa dhufaa fi nafaa cufa jirudha. Artistii yeroo gabaabaa keessatti milkii guddaa argachuu danda'edha. Artistiin kun sirba isaa jalqabaa gara ummataatti hedduu isa beeksise. Sirba singilii ajaa'ibaa ta'e viidiyoo kilipii addaa wajjin isiniif dhiyaate sin baasu kan jedhuun ummata biratti dhageettii fi jaalatamummaa guddaa yeroo jalqabaatiif argate. Sirbi kun sirba ajaa'ibaati fi sirba addaa ta'e sirba namoonni hedduun wajjin bu'anii fi ittiin bohaarre sirboota Oromoo viyuu gurguddaa YouTube irra qaban keessaayis sirbi kun sirba tokko naannoo viyuu miliyoona 9 fi 400 olii kan qabu yoo ta'u sirba ajaa'ibaati fi sirba dhageettii guddaa argate mucaa kanas yookaan Leencoo Guddinaatis yeroo jalqabaatiif gara ummata isaatti beeksisee ture. Artistiin qaxaleen kun akkuma artistoota tokko sirba qeenxee tokko gadhiisee nagahe jedhee hin dhaabne. Sagalee kiiloolee isaa kanaan ummata bohaarsuu fi aartii Oromoolee mataa ol qabuuf ciisee waan rafuu hin fakkaatu. Sirba lammataa ammallee sin mararuu jedhu sirba viidiyoo fi oodiyoo kwaalitiin isaa addaa ta'e yeroo waggamatti qabatee ummata isaa biraan gahuun ni yaadatama. Sirbi sin mararuu jedhamu kunillee sirba dhageettii guddaa fi viyuu guddaa YouTube irratti argate yoo ta'u naannoo miliyoona 12 oliitiin sirba laalame yoo ta'u sirba namoonni hedduun ittiin bohaaranii fi sirba hanga ammaatti dhageeffatamu keessadha. Artistiin kun yeroo gabaabaa keessatti yookaan waggootuma 3 yookaan 4 hin caalle keessatti kilipii ajaa'ibaa 4 ol ummataaf dhiyeessuun ni yaadatama. Ammallee albama haaraa ajaa'ibaa ta'e ummata isa jaalatuu fi dinqisiifattoota aartii biraan gahu haal dureewwan hunda xumuree hagayya 25 eebbaaf isin eegaa jira. Jaalattoonni fi dinqisiifattoonni aartii hundi keessanuu guyyaa kana hafuun hin danda'amu. Eebba sirba guddaa, eebba albama guddaa kanarratti illee artistoonni fi namoonni bebbeekamoon hedduun kan irratti argaman yoo ta'u albamni kun illee akkuma beekamu namoonni hedduunis keessa nagaafachaa jirtanuu yoom gadhiifama yoom albamni Leencoo Guddinaa nuuf baay'atanii akka nagaafachaa jirtan argaan jira. Albamni kun namoonni hedduun hawwiidhaan akka eegaa jiru shakkii hin qabu. Albamni kun eebbaaf kan dhiyaatu hagayya 25
iddoon itti dhiyaatu fi hoteelli inni keessatti eebbii godhamu hin beekamne nullee akkuma beekneen kan isiniif qabannee dhufnu ta'a. Garuu hanga sanitti namoonni hunduu hagayya 25 cidha yookaan immoo eebba albama Leencoo Guddinaa waan ta'eef namoonni hunduu akka wal dhageessistanii albama kana irratti argamtan gamanumaan dhaamsa koo isiniif dabarsuu barbaada. Nagaan naa turaa, nagaan naa oolaa.